Masrii fi Itoophiyaan biyyoonni uummata miiliyoona dhibbaan lakkaa'amu qabanii fi seenaa dheeraa qaban dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti eeboo walitti qaruu jalqabanii jiru. Dhiyeenya kana Aanga'aan mootummaa Masrii yoo Itoophiyaan hidha dabalataa ijaartee nuti tarkaanfii waraanaa fudhachuu dandeenya jechuun labsee, garuu gaaffiin inni guddichii fi saayinsii waraanaa Masriin dhugumatti humna qilleensaa fi loojistikii Itoophiyaa seenuun hidha haaromsaa dhoosuu dandeessi kan jedhudha. Jettileen waraanaa ammayyaawaa Masrii fageenya dheeraa kana qaxxaamuranii dhufuu kan danda'an dabalatee leencota qilleensa Itoophiyaa warra daangaa tiksanii fi sirna ittisa Itoophiyaa hidha Abbayyaa irra kiyyeeffamanii jiran SPYDER-MR kan Israa'el irraa bitamee fi antisir S1 kan Raashiyaa irraa bitaman akkamitti akka qindeeffaman bal'inaan qabannee jirra. Ministeerri bishaanii fi enerjii Itoophiyaa Habsaamuu Ittaafaa haasawaa addunyaa Rabaarasii fi madaallii ji'oo-poliitiksii raasii tokko ifatti dubbatee jira. Inni yaa'insi bishaanii laga Abbayyaa gara biyyoota gadiitti Masrii fi Sudaan deemuun guutummaatti to'annoo fi ajaja Itoophiyaa jala galeera jechuun labsee, kana qofa osoo hin taane Itoophiyaan hidha haaromsaa kanaan dabalataan hidhaawwan haaraa 3 laga kanarratti ijaaruuf qophii xumuruu ishee beeksisee jira. Haaluma kanaan gorsaan olaanaa pireezidaantii Doonaald Tiraamp kan dhimma Har'aa fi Afrikaa Masaadaa Buulos jila Itoophiyaa olaanaa Waashingitanitti simatee jira. Citiisaa bal'inaan ni dhageessu. Masriin isheen madaallii ji'oo-poliitiksii Gaanfa Afrikaa xaxuudhaan of tuulaa turte waraana qawwee fi eeboo hin qabneen kallattii sadiin hudhamtee jirti. Sirni diinagdee fi siyaasaa ishee du'a ijaan hin mul'anne keessa jira. Utubaan diinagdee Masrii inni guddaan boon Suwiiz akkamitti faayidaan alataa akka jiru yoo haga xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaa affeerraa keenya yeroo maraati. Yoyyaa Ashamaar Kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatina. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Osoo madaalliin waraanaa abbaa giddu galeessaa dhoof deemaa jiru handhuura Afrikaa fi qarqara laga Abbayyaa irraa sagaleen onnee namaa raasuu fi madaallii ji'oo-poliitiksii guutummaatti jijjiiru tokko dhagaamee jira. Masrii fi Itoophiyaan biyyoonni uummata miiliyoona dhibbaan lakkaa'amu qabanii fi seenaa dheeraa qaban dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti eeboo walitti qaruu jalqabanii jiru. Dhiyeenya kana Aanga'aan mootummaa Masrii tokko haasaa dippiloomaasii guutummaatti dhiisuun yoo Itoophiyaan hidha dabalataa ijaartee nuti tarkaanfii waraanaa fudhachuu dandeenya jechuun labse. Kuni haasaa miidiyaa yookaan ololaa osoo hin taane kuni waraana bishaan irraa isa jalqabaati. Mee dhugaa kana ija ji'oo-poliitiksii fi saayinsii waraanaatiin gadi fageenyaan xiinxalluun kaayyoon Masrii maal ture? Kaayyoon ishee Itoophiyaa dhabamsiisuu osoo hin taane olaantummaa bishaanii ishee waggoota dhibbaaf qabattee tiksachuudha. Itoophiyaan isheen laga Abbayyaa keessaa dhibbeentaa 85 madda taate bishaan kiyyaa anatu dhuunfata jechuun hidha haaromsaa xumurtee jirti. Ija Kaayirootiin kuni dippiloomaasii osoo hin taane sodaa jireenyaa fi hudha kokkeeti. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badr Abdullaatiin waliigalteen haqameeraa dippiloomaasiin du'eera Masriin mirga of ittisuu seera idil addunyaatiin qabdi yeroo jedhu jechi isaa masaraa Masrii keessatti akka murtii waraanaatti hiikamee jira. Garuu gaaffiin inni guddichii fi saayinsii waraanaa keessatti murteessaan asitti kaa'ama. Masriin dhugumatti humna qilleensaa fi loojistikii Itoophiyaa seenuun hidha haaromsaa dhoosuu dandeessi kan jedhudha. Iccitiin deebii kana fageenya ji'oogiraafii fi madaallii teekinooloojii qilleensaa biyyoota lamaanii keessaa dhokatee jira. Jalqaba irratti humna Masrii haa xiinxallu. Humni qilleensaa Masrii madaallii teekinooloojii waraanaa abbaa giddu galeessaa keessatti humna sodaachisaadha. Masriin xiyyaarota waraanaa F-60 200 ol, MiG-29M fi wanta hunda caalaa Raafaalii Faransaay xiyyaarota 54 hidhattee jirti. Xiyyaarri Raafaalii kun meeshaa idilee miti. Inni misaayila kiruuzii gosa Iskaalpii Ig jedhamuun kan fageenya kiiloomeetira dhibbootaan qaxxaamuree qulqullinaan rukutuun ofirraa qaba. Kana jechuun Masriin qilleensa irra teessee dachee Itoophiyaa keessatti galmoota dhoosuu dandeessi jechuudha. Dabalataanis Masriin xiyyaarota E2C Hawkii warra ija samii awwaaksistaanii waraana qilleensaa ajajan qabdi. Haa malee madaalliin waraanaa teekinooloojii qofaan hin murtaa'u. Herregnii fi ji'oogiraafiin seera waraanaa keessatti abbaa murtii dhumaati. Fageenyi Kaayiroo irraa hanga hidha haaromsaatti jiru kiiloomeetira 1000 lakkaawama. Xiyyaaronni Masrii fageenya amma kana deemanii dhoosanii nagaan deebi'uuf boba'aa qilleensa irraa fi loojistikii xaxamaa gaafatu. Kuni dandeettii waraanaa Masrii qormaata guddaa keessa galcha. Garuu Masriin tooftaa tokko qabdi, innis Sudaanidha.
Sudaan yeroo ammaa waldhabdee keessoo qabaattus Masriin Jeneraal Al-Burhaan wajjin waliigaltee waraanaa qabdi. Yoo Masriin buufata xiyyaaraa Sudaan daangaa Itoophiyaatti dhiyoo jiru fayyadamtee fageenyi sun guutummaatti ni gabaabata. Suuraawwan saatalaayitii dhiyeenyaa akka agarsiisanitti humnoonni Masrii daangaa Sudaanii fi Itoophiyaatti dhiyaatanii qubatanii jiru. Gama biraatiin mee leencota gurraacha samii Itoophiyaa isa hidhaarumsaa eeguu ija saayinsiitiin daawwannu. Humni qilleensa Itoophiyaa akka baay'inaatti Masrii wajjin madaalamuu baatus hidhaarumsa tiksuuf qillaa sibiilaa ijaarratee jira. Itoophiyaan sirna ittisaa qilleensaa xaxamaa gosa adda addaa fayyadamti. Isaan keessaa inni guddichii fi sodaachisaan sirna ittisaa SPYDER-MR Israa'el irraa bitamee fi Pantsir S1 Raashiyaa irraa bitamedha. SPYDER-MR misaayilota Python 5 fi darbii fayyadamuudhaan xiyyaara yookaan misaayila kruuzii diinaa qilleensa irratti adamsuuf uumame. Pantsir S1 immoo qawwee fi misaayila walitti makuun fageenya dhiyoorraa xiyyaara diinaa ni dhabamsiisa. Garuu gaaffiin madaallii waraanaa asitti deebi'ee kaa'ama. Sirni ittisaa Itoophiyaa kun misaayila Masrii guutummaatti qolachuu ni danda'a laata? Qiyyiin waraanaa akka tilmaamanitti Masriin xiyyaara raafaalii ishee eegumsa Spiiderii jalaa osoo hin galchin fageenya dheeraarraa misaayila kruuzii darbattee of duuba deebuu dandeessi. Kunis sirna ittisaa Itoophiyaatti qormaata guddaa ta'a. Garuu Itoophiyaan of tuulummaa kana cabsuuf xiyyaarota waraanaa ishee ammayyeessitee jirti. Itoophiyaan suusertii keem loota afuraffaa dabalataa samii ishee irraa hiriirsitee jirti. Xiyyaaronni kunniin fageenya qilleensaa baay'ee fagoorraa raadarii diinaa adda baafachuudhaan osoo xiyyaarri Masrii yookaan misaayilli ishee daangaa hin qaxxaamuriin qilleensa irratti ibidda godhanii gubuu danda'u. Walumaa galatti ragaan waraanaa fi dippiloomaasii kun addunyaa fi gaanfa Afrikaaf dhugaa seena qabeessa tokko saaxilee jira. Masriin waraana nan barbaada jechuun yeroo lallabdu of tuulummaa afaanii qofa osoo hin taane teekinooloojii qilleensaa ishee sammuu keessatti qabattee jirti. Itoophiyaan ammoo hidha kiyyanan eeggadha jechuun yeroo dhaadattu sirni ittisaa Spiiderii fi xiyyaara suusertii keetiin kellaa sibiilaa ijaarrattee jirti. Waraanni yoo kallattiin dho'ee waraana lafa osoo hin taane waraana misaayilaa fi raadarii ta'a. Masriin fageenyatti hirkattuu waan taateef loojistikii ishee dadhabsiisuuf Itoophiyaan carraa guddaa qabdi. Hidhaarumsa Har'aa bishaan qofa osoo hin taane madaallii ji'oo-poliitiksii ho'iinsaaf sa'aatii 0 eeggachaa jiru ta'ee jira. Addunyaan amma ija dhiphinaatti rarraatee raafama bishaanii fi waraana kana daawwachaa jirti. Handhuura kaaba Afrikaa fi Gaanfa Afrikaa keessatti bomboleettiin ji'oo-poliitiksii haaraan kan bishaan laga Abbayyaa gara dhiigaa fi ibiddaatti jijjiiruu danda'u tokko ka'aa jira. Waggoota kurnan darban guutuu morkiin Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan gidduu jiru dhimma hidhaarumsaa guddicha Itoophiyaa qofa irratti rarra'ee ture. Har'a garuu Itoophiyaan tarkaanfii seena qabeessaa fi onnee Kaayiroo raasu tokko fudhachuudhaan madaallii kana guutummaatti garagalchitee jirti. Kuni ajandaa hidha tokko irraa darbee dhimma gooftummaa bishaanii fi abbaan biyyummaa itti madaalamu ta'ee jira. Ministeerri bishaanii fi enerjii Itoophiyaa Habtaamuu Ittafaam haasaa addunyaa rabaaraasee fi madaallii ji'oo-poliitiksii jijjiiruu tokko ifatti dubbateera. Yaa'insi bishaan laga Abbayyaa gara biyyoota gadiitti jechuunis Masrii fi Sudaanitti deemu guutummaatti to'annoo fi ajaja Itoophiyaa jala galeera jechuun labsee. Kana qofa osoo hin taane Itoophiyaan hidhaarumsaa kana dabalataan hidhaawwan haaraa 3 laga kanarratti ijaaruuf qophii xumuruu ishee eegsisee jira. Ji'oo-poliitiksii keessatti haasaan kun bishaan kun qabeenya uumamaa waloon itti fayyadamnu osoo hin taane meeshaa birmadummaa kiyyaa anatu eeyyama jechuudha. Ho'iinsi haasaa kana Masrii keessatti dambalii akkamii uume? Kaayiroof lagni Abbayyaa bishaan dhugaatii qofa miti, inni ujummoo argansuuti. Masriin dhibbeentaa 97 bishaan ishee laga kanarraa argatti. Kanaafuu ibsi Itoophiyaa kun Masrii keessatti akka sodaa jireenyaa isa fiixeetti ilaalame. Aangoonni olaanoon Masrii fi ministeerri qabeenya bishaanii Haanii Suweelaam ifatti ba'anii Masriin Itoophiyaan hidha haaraa tokkollee akka ijaartu matumaa hin eeyyamtu. Nuti bishaan keenya tiksachuuf meeshaa fi filannoo xaxamaa kan dantaa uummata keenyaa ittiin eeggannu harka keenyaa qabna jechuun akeekkachiisaa waraanaa fi dippiloomaasii of keessaa qabu dabarsanii jiru. Masriitiin Itoophiyaan marii dippiloomaasii dhiistee dhugaa dirqama lafarraa ijaaruudhaan Masrii jilbeenfachiisuuf deemuutti jirti. Tarsiimoon Masrii inni dhuma maal ta'uu danda'a? Erga mariin biyyoota sadanii Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan muddee 2023 keessa guutummaatti fashalaa'e. Karaan dippiloomaasii cufamee jira. Masriin amma dhimma kana gara dhiibbaa idila addunyaatti ceesisuuf sa'aatii 0 eeggachaa jirti. Kaayiroon keewwataa 33ffaa chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomanii fayyadamuun tarkaanfiin Itoophiyaa kun nageenyaa fi tasgabbii addunyaa balaa jala galcha jechuudhaan kallattiin gara mana marii nageenyaa UN'tti deemuuf qophii xumurtee jirti. Hidhaarumsa Itoophiyaa inni waggootaaf keellaa wal dhabdee Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan ta'eetuu fi har'a irra deebiin minjaala masaraa White House irratti dhiyaatee jira. Kuni walgahii dippiloomaasii dilee miti. Kuni pireezidaantiin Doonaald Tiraamp inni kanaan dura Masriin hidha kana dhoosuu dandeessi jechuun Itoophiyaa aarsee ture sun amma immoo hafuura araaraa fi dhiibbaa bifa haaraan qabatee as ba'uu isaati. Mee dhugaa kana ragaa lafarraa fi icciitii ifa beerraa qaafnee ija ji'oo-poliitiksii gadi fageenyaan xiinxallu.
caamsaa 12 2026 gorsaan olaanaa pireezidaantii Tiraamp dhimma Arabaa fi Afrikaa Masad Bulos biyya Itoophiyaa olaanaa ministeera dhimma alaa Gideon Ximootiyoosi fi daayirektara tikaa biyyaalessaa Ridwaan Huseeniin hogganamu Waashingitanitti simatee Bulos ibsa isaa irratti marii ijaaraa fi bu'a qabeessaa hidha haaromsaa fi laga Abbayyaa irratti gooneerra yeroo jedhu ergaan sun gama Masriitiif gaddaa fi dhiphina gama Itoophiyaatiif ammoo morkii yookaan carraa haaraa ta'uu agarsiisa. Madaallii kana keessatti shirri guddaan maal ture? Ameerikaan sanada Waashingtan kan bara 2020 sana bifaaraan lubbuu itti horuuf yaalaa jirti. Sanadni kun inni Masriin gammachuun mallatteessitee Itoophiyaan ammoo birmadummaa kiyya sarba jechuun fuula itti naannessite sun irra bishaan guutuu yeroo ongeen jiruu fi bulchiinsa hidhichaa akka murteessudha. Garuu Itoophiyaan har'a biyya bara 2020 miti. Hidhi haaromsaa amma waraqaarra hin jiru bishaan guutamee jira. Tarbaayinoonni humna ibsaa maddii isaa jiru. Tiraamp Ameerikaan hidha kanaaf maallaqa baasetti kanaaf furmaanni dhiyaachuu qaba yeroo jedhu seenaa jallisee dhiibbaa uumuuf yaalii gochaa jira. Garuu Itoophiyaan dhugaa tokko addunyaatti labsitee jirti. Hidhi kun dafqaa fi dhiigaa uummata tokkootiin ijaarame malee doolaara Ameerikaa tokkollee of keessaa hin qabu. Ija xiinsammuu waraanaa fi dippiloomaasiitiin yeroo madaallu Masriin carraa Ameerikaan uumte kanatti fayyadamtee Itoophiyaa kiyyoo seeraa keessa galchuuf tattaafachaa jirti. Gorsituun dhimma alaa Masrii kan turte Munaa Umar Itoophiyaan nagaa hin barbaaddu haalli keessoo ishee dhiphisaa jira. Ameerikaan garuu deeggarsa dinagdee yookaan ugguraan Itoophiyaa dirqisiisuu dandeessi jechuun iyyiti. Kuni ji'oo-poliitiksii keessatti dhiibbaa bakka bu'aa jedhama. Masriin dandeettii waraanaa kallattii waan dhabdeef Tiraampiin da'oo godhattee Itoophiyaa jilbeenfachiisuuf hawwiti. Garuu deebiin Itoophiyaa herrega waraanaa caalaa jabaadha. Hayyuun siyaasa Itoophiyaa Abdushakur Abdusamad dhugaa dhooftuu fi raga qabeessa tokko dubbate. Itoophiyaan waliigaltee bara 1929 fi bara 1959 kan Biriitishii fi Masriin waliif mallatteessan guutummaatti hin fudhattu. Laga Abbayyaa irratti biyyoonni 11 mirga qabu. Masriin bishaanicha dhuunfatte. Itoophiyaan ammoo dharraadhaan daawwachuu hin dandeessu jedhe. Itoophiyaan seera idil addunyaa fayyadamtee nuti qabeenya keenya ni fayyadamna garuu obboleeyyan keenya irratti miidhaa guddaa hin geessisnu jechuun madaallii akka qabeessaa kaa'attee jirti. Itoophiyaan hidha haaromsaa xumurtee dhiibbaa dippiloomaasii hunda dandamattee jirti. Tiraamp yeroo ammaa kana xaxama waraanaa Sudaan rakkoo galaana diimaa fi dhiibbaa Chaayinaatiin Gaanfa Afrikaa keessatti marfamee jira. Kanaafuu dhimma hidha haaromsaatiin Itoophiyaa garmalee yoo dhiibee Itoophiyaan guutummaatti gara baattii jechuunis gara Chaayinaa fi Raashiyaatti jallachuu dandeessi kan jedhu sodaan Waashingtan qabee jira. Hidhi haaromsaa dhagaa fi bishaan qofa osoo hin taane mallattoo birmadummaa Itoophiyaa ta'ee jira. Masriin isheen dhalootaa fi seenaan bishaan sana to'achaa turte har'a madaalliin ji'oo-poliitiksii guutummaatti harka isheedhaa ba'aa waan jiruuf Tiraamp da'oo godhattee jirti. Garuu Itoophiyaan eeboo dippiloomaasii sana kellaa guddina biyyaalessaa fi birmadummaatiin ofirraa deebisaa jirti. Biyyi of tolummaa seenaatiin abbaa biyyummaa bishaanii fi teessuma ji'oogiraafii isheetiin waggoota dhibbaaf of jajaa turte tokko har'a qarqara hallayyaarra dhaabbattee hafuura dhabaa jirti. Biyyi kun Masriidha. Masriin isheen madaallii ji'oo-poliitiksii Gaanfa Afrikaa tatuudhaan Abbayyaan dhiiga kiyyaa bishaan yoonatti irratee Itoophiyaa waliin waraana kallattiitiin seena jechuun of tuulaa turte. Waraana qawwee fi eeboo hin qabneen kallattii sadiin hudhamte. Sirni dinagdee fi siyaasaa ishee du'a ijaan hin mul'anne keessa jira. Mee dhugaa suukanneessaa Masrii dhiphisaa jiru kanaam haguuqqirraa mulqinii haa xiinxallu. Inni Masriin guddichi har'a bishaan laga Naayil qofa miti utubaan dinagdee ishee inni lammaffaa fi inni guddaan bo'oon Suwiiz du'aa jira. Masriin har'a waraana adda addaa gurguddoo lama gidduutti qabamtee dhiiga dhangalaasaa jirti. Innis kibbaa fi kaabaa. Kibbaan hulaa galaana diimaa kan ta'e hulaa Baabal Mandib keessatti gareen diddaa Yaman Husiin dooniiwwan daldalaa warra gara bo'oo Suwiiz deeman ibiddaan bobeessaa jiru. Waraanni bishaanii kun dooniiwwan addunyaa dirqisiisee akka isaan guutummaa ardii Afrikaa naannaan taasisuudhaan galii doolaaraa biiliyoonaan lakkaa'amu kan Masriin bo'oo Suwiiz irraa argattu guutummaatti gogsee jira. Garuu rukutaan inni hunda caalaa suukanneessaa fi onnee Kaayiroo dhaabuuf deemu isa kibbaa kana miti. Ulee daldalaa fi teekinooloojii Beejing irraa dhufedha. Chaayinaan rakkoo ba'aa giddu galeessaa kana akkuma jirutti dhiistee daandii daldalaa haraam kan bo'oo Suwiiz guutummaatti daraa godhuu bantee jirti. Kaampaaniin doonii fe'umsa Chaayinaa Siyaaling Shipping jedhamu daandii qarqaraa cabbii kaabaa fayyadamuudhaan imala doonii dilee eegalee jira. Dooniin Duubaay Taawur jedhamtu buufata Chaayinaarraa meeshaalee anniisaa aduu fi teekinooloojii fe'attee qarqara qabbanaa Raashiyaa qaxxaamurtee gara buufataalee Awurooppaa qajeeltee jirti. Mee herrega kana ija ji'oo-poliitiksii fi dinagdeetiin haa madaallu. Daandiin durii kan bo'oo Suwiiz qaxxaamuru guyyaa 40 fudhata. Akkasumas balaa waraanaa fi dhukaasa misaayilaa Huutiitiin guutamee jira. Daandiin haaraa kan cabbii kaabaa garuu guyyaa 20 qofa fudhata. Balaa waraanaas hin qabu. Walakkaa yeroo yookiin guyyaa 20 qofa jechuun walakkaa baasii bobaa, walakkaa kafaltii inshuraansii fi walakkaa yeroo eegumsaa jechuudha. Dhaabbilee daldalaa addunyaatiif lakkoofsi kun filannoo osoo hin taane murtii dirqamaati.
wanti hunda caalaa Masrii qaanesuu fi dhiphisuu daandiin haaraa kun yaalii yeroo gabaabaa miti. Chaayinaan daandii kana ifatti baabura qaxxaamuraa cabbii kaabaa Chaayinaa fi Awurooppaa jechuun moggaasuudhaan gara tajaajila idilee torbanii dhaabbateetti jijjiirtee jirti. Jijjiiramni qilleensa addunyaa cabbii naannoo kaabaa baqsuun isaa Chaayinaaf carraa seena qabeessa uumee jira. Masriif ammoo qabrii dinagdee qotee. Kunis tarkaanfii yeroo rakkoo baha giddu galeessaa qofaaf fudhatame osoo hin taane karoora tarsiima waaraa kan Suwiiz guutummaatti faayidaan ala godhudha. Mee amma xaxama kana guutummaatti walitti haa xiinxallu. Masriin har'aa dhiphina sodaa jireenyaa guddicha seenaa ishee keessa jirti. Gama tokkoon Itoophiyaan hidha haaromsa guddicha ijaartee bishaan Abbayyaa dhuunfachuudhaan Masriin gooftummaa bishaanii ishee waggoota kunan hedduu dhabdee jirti. Abjuun Masrii inni Abbayyaan kan koo qofa jedhu dachee Itoophiyaa irratti caccabee hafee jira. Gama biraatiin Suwiiz inni doolaara biliyoona 9 waggaatti isheef galchuun sababa waraana Husiitiin doonii dhabee qullaafaa jira. Rammoo rukuttaan inni dhumaa dhufe. Chaayinaan daandii baqaqaa cabbii kaabaatiin daldala Awurooppaa fi Eeshiyaa ofitti harkisuudhaan Suwiiz guutummaatti meeshaa seenaa gochaa jirti. Walumaa galatti ragaan suukanneessaan kun addunyaaf dhugaa seena qabeessa tokko saaxilee jira. Masriin isheen gooftaa bishaanii fi daldalaa ofiin jettu har'a teessuma ji'oogiraafii isheetiin ofuma isheetii hudhamtee jirti. Ujummoon argansuu dinagdee ishee karaa kaabaa, kibbaa fi baatiin kukkutamee jira. Addunyaan amma biyya of tuulummaadhaan birmadummaa Itoophiyaa tuquuf yaaltu akkamitti dhiibbaa uumamaa, teekinooloojii fi ji'oo-poliitiksiitiin keessoo isheetiin dhiigdee dhabamaa akka jirtu ija ajaa'ibsiifannaan daawwachaa jirti. Madaalliin addunyaa jijjiirameera. Masriin humna bishaan laga Abbayyaas ta'e doonii bo'oo Suwiiz dhabdee buqqee seenaa fi kufaatii dinagdee keessatti guutummaatti liqimfamaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.